Firra garuu arra keessummaa takkaan walitti isin dammarra jennee dhufne. Ciccimaa jechi ani isinii fi hundisa. Zaare ka Dr Abduse gaar linni dammirish ነው ፍቃደኛ ነሽ? የተሳሳተ ነው ድምሩ አልደምርም ለኪ አብዱሴ ወሊን እንደመረ ሞቻጅ ወይኔ ንቀት ነው ቆይ ዶክተር አብዱሴ ንቃችሁ ነው ቆይ ተረጋጋ ዶክተር አብዱሴ ቆንጂ ቀጥይበት እንዴት ብለሽ ዶክተር አብዱሴን ፍቅር ታዚዛለሽ ምን ሆነሃል ስትስቅ ነው ስትጫወት ነው የሚያምረው ባንተ ላይ ጆሌ ከንኬኛ ወንት ሲራኮ ቀምደን yoonam nihir yafu dheeru abduሴ dhiiftanii sabuu keessana ajir አካስ ሜሲ ያረች አቦ ኢማቻችሁ የኦሮሞ ልጆች እኮ አንዳንዴ ውስጤ ናችሁ ፍቅር ፎንቃ ነው ቀምሲልቱ Ashama harkafune kabajamtoota fi jaalatamtoota peejii United Oromiyaa nageenyi keenya kan jaalalaatii fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haala qabu isiniin jechaa arrallee viidiyoo baay'ee takka nama bashannansiisu keessummaa isin yeroo baay'ee ittiinis bohaaraa waliinis taphachaa turtan tokko isiniif qabannee dhufnee jirra hamma xumura qophii keenyatti share like subscribe gochuudhaan akka nu waliin turtan abdii isinirraa qabne isiniin jechaa keessummaa jaba arraan tana qabannee dhufnetti waggaa isin dabarsinu immoo gammachuu guddootu nutti dhaga'ama itti dhiyaadha harka fuunee kabajamoo fi jaalatamoo keenya Dr Abduse baga nagaan gama studio United Oromiyaa dhufte cinqii keessan hin dandeenyu deemuu fi waan dhufteefitti muddii otuu si share gootanii nama 300 hin gahin cal jalmeetu maasaan jalqabama jechuudha maali wanni share godhatu kun doolaara moo birrii miti doolaaraa miti Mali duuba wanni share godha jettu kun afaan Oromootiin nuuf himi wanti share godhamuuf isiniin galuu waliif dabarsi jechuudha afaan Oromootti gaafa hiikamu jecha share godhi jedhu kana eessaa fiddan isin duru gaafa dhufu jechu kun biyya eessaatti dhufe beektu hin beeknu lakkii nutti himimeeti gaafa biyya eessaatti dhufe biyya kanatti hiikamu baay'ee jabaadha yoo tuun isinitti hime namni bukkee keessan jiraachuu barbaachisa hin kuftu isifirraa garuu arra keessummaa takkaan walitti isin dammarra jennee dhufne ciccimaa jechi ani isinii fi hundisa mee daawwattoota keeriin maal jettaan share godhi hayyeme obsi ishi sansiif kadhannee dhufna ሲደመር ለአንድ እኩል ይሆናል ሁለት እሺ ቆንጂዬ ዛሬ ከዶክተር አብዱሴ ጋር ልንደምርሽ ነው ፍቃደኛ ነሽ የተሳሳተ ነው ድምሩ አልደምርም ለኪ አብዱሴ ወሊን እንደመረ ሞቻጅ ወይኔ ማልጎሩ ቀምነት ብሎኪ እንደሲ አኩረት ጊዜ ተቆ ከሱማ ጉዳና መንከበጅኔ ንቀት ነው ቆይ ዶክተር አብዱሴ ንቃችሁ ነው ቆይ ተረጋጋ ዶክተር አብዱሴ ከሩ ዶክተር አብዱሴ ነማ አከሚቲ ሜ ነማ አከመሌ ሲኸበጁ ተቆሲፍ ጋር ነማ አከሚን ስንት ፈቃድ የሮና ዳልተኑ ነማ ኪሎ ሰደተሚ ጃከና ጀቺሳ ተቆቲ አከሚቲስን እንትኒ ጎቹ ደደቤ ቶሌ ዶክተር አብዱሴ ሃዳ ወራከ ኢሼ ጀልቀባሰን ወጋሜ ቀወሊን ቱር ቢያንስ እኮ ወደ 8 ዓመት 9 ዓመት እኮ ነው አብረን የቆየ ነው afaan amaaraatiin dubbatte garuu haa ta'u waggaa 8 jechuu kan keeti waggaa 8 sagal akka dhageenyetti Dr Abduseen shamarran keenyaaf lolaa ture jedhama mee akkamitti lolaa fi turtan qabsoo cimaa live irratti dhukaasa ajaa'iba sababa ati shamarran keenyaaf lolaa turteef badhaasni ati argatte jira shamarran keenyaaf lolaan bee amma baalaan doorii badhaafamuudhaaf qophii xumureen jira waan ta'eef share godhi nama 500 gahe nuti ammoo shamarran irraa si badhaasuudhaaf deemna waan cimaa irratti dubbannaadha ishi ቆንጂዬ ቀጥይበት እንዴት ብለሽ ዶክተር አብዱሴን ፍቅር ታዚዛለሽ ምን ሆነሃል ስትስቅ ነው ስትጫወት ነው የሚያምረው ባንተ ላይ ገሩ ኢሼን ሂሪያ ኸሰኒፍ ሲርቢቴ ማለ ሲፊ ሚቲ ማል ጀት ዱቢ ኸናነት ani ijoollee kan keenya wanti sirrakoo qabdan yoo namni hiriyaa fudhatee dhufu abdusee dhiiftanii sabuu keessana ajir inaafa keessan galchina sukkaran qaban ዶክተር አብዱሴ yeroo baay'ee ni lolta tasgabbaay nabirati በጣም ነው መናገር badana hara shamarran nama loluun hin jaalatu kanaaf sidhiisu amma kollaalena sidisu mailala toofee warri jettan achumaan gadi qabee bulooki sun godha akka ijoolleen lamaan tun itti wal janan kana laal akas ሜሲ ያረች gadi buksi eenyu sara tere gadi butik daawwadhu akka itti qalbii namaata kina አቦ ኢማቻችሁ የኦሮሞ ልጆች እኮ አንዳንዴ ውስጤ ናችሁ ፍቅር ፎንቃ ነው ቀምሲልቱ ሳን daawwadhu malee dur waan dubbuma qabdu fakkaata maal ጊዜ biyya sana deemtu ijoollee sadii umurii kee meeqa naayte 13 moo 12 deemte biyya araba fudhataka Amati kanfatu yo anati qodana hidi oke jazba mal nanjito rabbi haydi agartee jirta gaamee yaada isaaniif qabdu dubbadhu jaalala isa namni hin beekne
edamma ijoolleen Oromoo jaalalan beektu minaamin jedhaan ture har'a garuu manaama cimaan arge Manaa waan intala akkamitiin arge jette? eda shamarran an manaamaan argatu asirratti mee inaaffaadhaan akkamna arguu diddee isiisanaa dhugaan arge warabbal kaaba intala wayin arge Facebook kanarraa Hayyee maqaan intala manaa waan agartee sun eenyumee nutti himi. naman engadda addii jala qabe manaamaan natti dhufte ka'ee yoo abbaa sana maqaadhee asirratti taasise dhukkeenirraa kaasu ijoolleen Silaafuu hiriyoota kee kuma shan keessaa takka qofa yeroo gartuu maal siin jedhan gaa isaan hafan sun. nama kuma shan keessaa nama tokko yoo arge boris na arguu qabdee dhuan gaa giddiira afaan oolamu manaama arguudha dheetaniin dhiise ta'a Dhugaa jettee mee intala eda manaa waan agarte saniif dhaamsa qabdu dubbadhu. inni eda manaamaan dhufte azaana godhaa bulte sun madaanaa lamii Israa'inisti akkasitti namni hirriba dhowwamee nama tokko akkana gochuun baay'ee ulfaata Haa jennuuti akkam si goote jaba loltaa. isa Abdusee moo hin nyaadhu nu godhee rafiitii anaa rafuu dhaqee achitti dhufte manaamaan dhukkeenarraa ka'a Intala ajaa'ibaa shamarree ajaa'ibaa takkaatu dhufe ilaali isheen tun sii ta'uun ooltu. iyya xaxxaan dhugaati immoo zaariyyee qashtuu Dhiifama Dr Abduse nama wayitu jaalala isiitiif ala kana dhaabbatee waa dubbataa. Maaluma hojjettaa daftee gadi hin batu waan dhufeen jira maaluma eeyyasaa turu alka iko. baay'ee kabbaad soonesh nama akka zaaraati kan barbaadamu sheer godhe Ay carraaqee Dr Abduse. Isaayyuu Dr Aslii waggaa 27 biyya Chaayinaatti barateen dorgomisiin hin jennu. nama keessummaa kana ala dhufee yoo si dabbadha of jalaa gubi nama danuu seensisuu barbaannaar Sabbarii siin jenna gaa rabbi sabrii si haa kan. ati bakka kanaan kabbaad soonesh sheer godhi gaafa jedhamte godhi Dr Abduseet na Obsi Dr Abduse keenya mee waa'ee waan shamarranii irraanfadhu. hayyee bulookta dargeyaal bulookii hunda si akkanatti gisee tokko Daawwattoota keenya kan si daawwataa jiran kanaan maal godhaa jette? sheer godhi nama 500 gahe Hayyee haa ta'u dhumarratti keessummaa jabaa takka akka qabattee dhufte nutti himtee turte. Keessummaa keessan san nuuf dhiyeesse. Ilmaan Oromoo bakka garaagaraa teessanii liivii kana daawwachaa jirtanii fi FB Dr Abduse FB koo jalatti argamtan hundi keessan nageenyi koo kan kabajaaf jaalala isin akka qabu isiniin jechaa toofee iluu baga nagaan dhufte yaa takka. Keessummaan kee haala kanaan daawwattoota keenya nagaa gaafata. mataan siin hojjetu cal jetteetuma haasaa karaa zuwwi biloon faras wada gaddaloonni baatiraalee ummanni feesbuukii kabajaaf. Eshi kunoo isinii dubbisee bara Dr Abduse mee kabajamtoonni fi jaallatamtoonni ilmaan Dr Abduse nageenyi koo kabajaaf jaalala bakka jirtan marti isin akka qabu kunoo isinii dubbisee bara. Tole nutillee nagaa siin jennee jirra kabajamoo keenya baga nagaa. Jalqaba keessan isinii dubbisee bara. Mee fedhiin isaa guddaan maali Dr Abduse? Oromoo amma abdii geetaachoo abbabee jedhaati yuutuubii seenaa sarchi godhaa yuutuubii isaa har'a 1,000 gahaa oolaa amma deemaatii sabiskiraayib ishii jettu waan diddiimtuu sodaatinaa Oromoo waan diddiimtuu kana sodaata dhaqee sabiskiraayib ishii diimtuu gadi tuquu sodaata ta'ee liinkiin isaa si jalas jira ana jalas jira deemaatii gadi tuqaa. Tole daawwattoota keenya chaayinaalii Dr Abduseetis ta'ee kan obboleessa keenyaa kanallee akka sabiskiraayib gootan gamanumaan isin afeerreeti jirra. Hayyee Dr Abduse har'a ganama ijoolleen wayii si qeeqaa turan maaliif? an dubbiin ganama kana akkan itti xiinxaletti akkan itti hubadhetti fidee barreessee irraa dubbadhe waa'ee Baharuddiin Musammaa Yaasin የፊንፊኔው ባላደራ ፕሬዝዳንት ማሜራ ዱበታ ቱሬ ማልን yoo jettan isiniif anima maalimee nuufim maaliifirraa dubbanne akka nama tokkootti dubbiin sun nama dubbachiisa moo nama dubbachiisu kara gandummaatti nama geessaa hin geessu hayyee maaliifayyuu akkasitti dubbatteettanii baay'een keessan barreeffama keessaan illee ni kaan poostii gochuudhaan na komataa jirtu dubbiin kun Dr Abdusee hin komachiisu maaliif dhaqee gosa arsii keessaa fudhatee arsii ta'e otoo hin taane erga arsii ta'e yookiin gosa arsii keessaa kennameefee dhaqee inni maal jedheeti mee kan isin irraa dubbattan barreeffamni ganama kana barreeffame xiinxalamee namaa wajjin walii galamee wanti kun waan namni duuddubaan itti gafaafa'ee waan kana akka ummanni jimma ammas tuqamuudhaaf godhamedha kana maammee qofa godha jenneen ilaallu nuti. Ahaa wanni maammeen katabee kun barreeffamni kan saatii miti jechuu keeti. Barreeffama harka maammeetiin barreeffamee duruunfannee akkanatti daanqoon hin beeyti. Nama barreessaa jira namatu waan kana ummata jimmaa dallansiisuudhaaf godhe kanatu nu aarsee jennaan dubbanne nuti. Innilleen itti fakkaateetuma akkas deeyyee. Maaliifi? Mee namni biraa kan dhimma kanarratti dubbattan jirtu. Ani nama wajjin guddate jamaa. Maammee jechuun anna Suudaanitti nama wajjin guddate na beekannu. Na beeka. Tole jaafe maal fa'aa beektamee maammee irraa. Ni nan beeka jechuudha. Maal akka inni ta'e maal akka inni hojjetu maal akka inni hojjetaa ture guutumaan guutuutti ni beeka jechuudha. Mee maammee irraa maal nuuf himta gaa? Kanaafiyyuu namni xawal waallee namni wammaalummaa isaatti hin boonne namni gandatti dhalatetti hin boonne namni of ta'ee an kanaafani
Maalin ta'e jetta Jaafar keenya? Maqaa kiyya kanaan booda jechuudha. Oftaa jedha waama. Jaafar oftaa of danda'a yookiin immoo oftaa waama nan isin jedhu koo kanaaf. Yeroo baay'ee Jaafar of danda'a. Jaafar oftaa jedhana waama nan isin jedhu koo kanaaf. Dhugaa keeti namni iftee jiraachuun gaariidha. Garuu ati nama akkamtu si jibbisiisa? Xawalwaallee. Mee yoo si biyya itti dhalatteen boonu garree Jaaffeen gandummaa qaba siin jenne si qeeqne jedhama. Itti dhaladhe tokko ittiin boonu hangandummaa miti. Adda ittaanaan boori ittaanaan jimmummaa kootti nan boona. Oromummaa kootti nan boona. Dhugaa jette duuba xawalwaalleedhaaf maal dhaamta? Adda ittaanaan boris ittaanaan nama xawalwaallee akkasii magaalaa Jimmaa keessa kan hojjennu. Duuba yoo nuti akkasitti deemnee hojii dhoowwine namoonni maaliif dhoowwitan eenyu dhoowwaa jee nu gaafatee maal jenneet itti himna? Natu isinitti hima. Natu akka jedhe isinitti hima. Ana Jaafar maal fidde? Dhugaan jirtu kanu. Sababiin ati liivii irra dhuftee waan akkanaa kana nu barsiiftuuf sheerii fi laayikii koomentii argachuuf immoo maaliif? Sana naataa isiniin jedhu miti laayikii naan galina sheerii naan galina ofeetan. Galtanii dhiiftanii maallaqa naan kennitan maallaqa naan buuftan. Maaliif mee sirriitti nuuf ibsi? Waan dhuguma jirtu tokko immoo dhufee uummata Oromoo barsiisuun uuma jiruudha. Waan an argee tokko waan an beeku tokko. Tole galatoomi yaada nuu qoddeef baay'ee si jaalannaa baay'ee si kabajnaa amma intarviyu biraa keessatti si affeerannutti nagaan nuuf jiraadhu. Akkasuma kabajamoo fi jaalatamoon Dr Abduseen hamma qophii biraatii walitti deebinutti yaada nuu kenniteef guddaa galatoomi siin jenna. Isinilleen daawwattoonni keenyaa kabajamoo fi jaalatamoon waan hamma ammatti nu daawwattaniif hedduu galatoomaa isiniin jecha share like subscribe godhaadha yaada nuuf qabdan gama koomentiitiin akka nuuf dhiyeessitan isin yaadachiifnaa amma qophii bashannansiisaa biraatii walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isin jaalanna.